maaliif dubartii afur fuutan nu jedhan ifi waaqa sadii waaqessan dubartii afur maaliin jedheenan dubartii takka dubartii lama dubartii sadii dubartii afur dubartii takkaan jedheen isinuu waaqa sadii waaqa tokko jettanii afur nu bira takka nutis heeka dubartii takka haadha manaa lama haadha manaa sadii haadha manaa afurii haadha manaa takka walii jedhamte ka isaan waaqayyo abbaa ab wold manfas quddus ahadu amlaak maaree walii jedhanii takka walitti hin godhani dirqumatti lafaa kaanii kanaaf jedhan ummanni gartee dubartii ammas dubartuma kanarra rakkatan qaama saalaa waaqayyo maaliif nu kanne lafaan itti qotta ila abu mu'adhi amma yeroo kana نبينا داود عليه السلام dubartii dhibba wajjin hin jiraanne dhibba wajjin jiraate wangeerratti kuma jedha wangeerratti kuma jedha wangeerratti kuma jedheetiin dubbata garii dhibba jaha dhibba torballee jedhan garuu amma isaanii ila wanni isin hubatuu qabaatanii bar falaa yu'minu hattaa yarawul cadaaba alaliim akkas wallahi manni waan fedhe walaw ja'at kullu aayatin falaa yu'minu hattaa yarawul cadaaba man fede oso itti dhufe nama rabbiin agartee kara islaamummaa haka isaan godhini oso akkana arganii waa guutu kulla shay'in qubulan ma kaanu limin insha Allah oso wanti guutuun sila wanti guutuun jannanni illee akkana irraa saakamtee itti mul'atte waan islaamummaa qooda rabbiin hin kenninii fi hin danda'amu sun beekamaadha haatu wanni nurra jiru nama alayka balaagu alayna alhisaab nama alayka balaagu wallahu basirun sari'u alhisaab lasta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar kana karabbi ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayk kana ratti wajjatu damale rabbi rahmata godhe qajeelti akkasi yookaan immoo ragaan irratti dhaabatee faqulu shahadu bi anna muslimun kana irratti immoo ajri guddaadha rabbi warra rabbiif wajjatu nu taasisu rabbiin jedhini qajeelaa lallabsi keessan immoo rasuula alayhi salatu wasalam rabbiin qur'aana keessatti قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون جني في إنس التلي يرقى من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جني في إنس التلي بر رسالة النبي جابر عليه الصلاة والسلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جعلتها جبنوا إيجا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إرقمه رسالان تيسا قفديم نبي يمان حقيقة اللي تجلس السني كديد اللي أمة إيسا ديد ملك وتتقن جرو يادم أولو له فملك بوتون إيسا داعي وامسكي ستي أمة نبينا محمد استجابة كي ستي نو مسلم ورّي إجابة كي سر ربي فملك قرتي عواتي نو قروا وامسكي ستي إلا لبس كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كي سر ربي لبس قد إيدا برسي ثقليني جني إنسي إرقموا نبينا محمد دافي كي سنجر كناب جباتا كالتي داني رجلتني وانت كتاب إنساني اللي نماني في نمي توقعوا قرتي كينا كان أيو أكزي جرانيس كأوفي باتني دي من كيسا تو فرقني جتشولا كان كيسا تبريد قروا ما فرطنا في الكتاب من شيء واني أتياز مقولي آياني قولب دي بكا تكتي تشديو تكنا راركم قمو جباتا يا ربي أبشر أبشر أنا قاعد سني إخلاص ربي سني هابو جزاكم الله خيرا آمين يا رب العالمين إن شاء الله جباتا أكسي تنوات مسلمون يجمع تلا بچودا نيو سيفان تنا فرچي سمي يو شهادة ربي سيلاف سي طرف رجلتي سيفان سيفان جرتا جرا وان جدو مي الرمو ولي قال انا فيتي واقتا كوكا قبنين امانتا انا فيتي واق ايون توكوكا نومي امانتا waaqayyoon lama biyya lafaa kanarra kan jirre hin amanta mootiin biyya takka bulchuu abiyyi fi juwaar biyya kan bulchin muummeen ministeeraa tokko akka ta'e ni amanta muummeen ministeeraa biyya takka kan pirezidaantiin takkaan ka aangoo qabu lama bulchuu ni jira biyya lafaa kanarra jiru waaquma yoo kan jiraatu taate yoo maaltu argama muummeen ministeeraa lama Itoophiyaa abiyyiinis muummeen ministeeraa yoo ta'e Juwaaris muummeen ministeeraa yoo ta'e biyyi tun akkamii hoogganamti burjaajaadha jeeqamaadha akkas akkuma isaan jansalaa agartee rabbiin lama osoo jiraate wala alaabaa tokko injifachuudhaaf ofiif biyya dhiisanii ofiif warra rukutan
manuma keessattuu haati manaatis yoo abbaa manaa taate abbaan manaatis abbaa manaa ta'e rakkisa. Takka walii abboomamuun dirqama tokko gartee walii abboomamuun. Kanaaf waanni lama gartee rabbiin lama biyya lafaa tanarra hin jiraatu jechuudha. Gartee Yesuus Kiristoos Waaqayyoon abbaan Yesuusin alatti waaqa jedhamu moo jedhamu? Waaqni abbaan isin jettan san uumaa waa hundaa san kan Yesuus biyya lafaatitti erge kan ergamaa isaa Gabri'eel gara Maariyaam ergu san agartee hafuura qulqulluun alatti Yesuusin alatti waaqa tokkicha jedhamu moo jedhamu? Moo waaqni qaama sadeen kanarraa walitti dhufeeti waaqa jedhamu moo Yesuusinis dabalatee hafuura qulqulluus dabalatee abbaas dabalatee walitti waaqa jedhamu moo abbaan addasaa waaqan jedhamu? Waaqni waaquma. Yesuusoo. Siifan? Yesuus Kiristoos biyya lafaarra kadhachuu ture moo kadhachuu hin turre? Kadhachuu gaafa jettu naan galle. Kadhataa ture, sagadaa ture moo sagadaan turre? Sagadeera guyyaa murtaa'e sagadeera. No, Eloo kadhata sagada kallacha isaatiin lafa kaayee jilbiifatee Waaqayyo abbaadha kadhachaa ture moo kadhachaan turre? Xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsii akka fadhake yoo taate Elooy lamaa sabaqtanii Eelii lamaa sabaqtanii jechuu ture moo jechuun turre? Eloo jechaa ture yaa abbaa maaliif na dhiista? Eeywa yeroo akkanatti kadhatu abbaa qofa kadhate moo hafuura qulqulluus kadhate moo ilmaas kadhate? Rabbiin. Yaa abbaa jedhe moo yaa hafuura qulqulluu jedhe moo yaa ilma jedhe? Yaa abbaa maaliif na dhiista? Goobaz abba kadhachuu ture waaqaatu waaqa kadhachuu ture moo namaatu waaqa kadhachuu ture? Uummanni jaan kun maal nama rabsaa jira? Dhiisi uummata kaa maal taate kana ofirraa godhi kaa. Waan keessi fuudhani haasawa kiyyaa fi kee kanarra gartee karaarraa konkolaataa oofuu jiru kana gartee nu gaaga'ama keessa nu buusuu deemanii beektu. Anaafeetii waliin bu'a yookaan hin miidhamne jechuudha. Yoo shufeera kanaas anaafeetuun sirrooyne warri konkolaataa nu duuba yaabbatee jiru. Uummanni kun akka konkolaataa nu duuba yaabbatee jiruutti itti fudhadhu. Yesuustu waaqa kadhate. Waaqni ni kadhata moo namaatu waaqa kadhata? Sorry, Abu Musa. You asking more question. Why? No, waan masiigalu an ragaa sigaa waan masal qobar waan ragaa sigaa waan hin beeku jedhe yookaan waan jedhe uumamaatu uumaa kadhata moo uumaatu uumama kadhatayye? Hayyee nan dhagaa. Yesuustu waaqa kadhate jedhe Rabbiin kadhate. Goobas. Okay, Waaqayyo abbaan Yesuus ni kadhata? Hin kadhata. Eessatti kadhate seefan? Yaa ilma koo maa kana dhiifta? Yaa ilma koo waan akkanaa naa kanne kadhate jechuun si galte warra barbaadu qaama tokkorra miti. Waa barbaadu qaama tokkorra. Ati yeroo Waaqayyo sagaddu waan si ol waan qabaataa ta'eef waan jabaa ta'eef waan beekaa ta'eef qaama si olii waan waa si godhuu danda'u malee ati waa takka isaa godhuu hin dandeessu sana kadhata. Yesuus Kiristoos abbaadhatti boo'ete akka du'arra isa dabarsu xoofoo dhiphinaa san rakkina san hunda jalaa isa baasuuf. Gartee kanaaf abba kadhate miti? Dhiphina keessa waan jiruuf. Goobas. Waan jedhu okay waaqni tokko mi si biratti ana biratti tokko ati si bira meeqa? Tokko. Maaltu baase eenyu gaddar bitan nama? Biratti tokko. Si bira meeqa? Tokko mi? Tokkichi san ni du'a si biratti? Tokkichi san ni du'a hin jedhe? Siifan? Gaaffii dhedheeraa kana naa gabaabsi. Okay, waaqni tokko mi sirraa hin gabaabsi? Jedhe ka dammaqa rafuu yoo jiraatte mukayyafa jala jirtaan si harafi.
Ani abjuudhaan sitti haasa'utti jiru dammaqeen sitti haasa'utti jira. Ummata zalaatu Ati qalbii tante siifan okay arwaan yani sa'aateenya waqtiidha fixu jirra because ati commentii dubbisu jirta qalbiidhaan asin jirtu in fudhattu osoo waan siin jiru kana dila kana irra deebi'ee si gaafadhe ani hunda waan si gaafadhe kana hunda naan yaada dhammaan waan asaasofte hunda irra deebi'ee sitti himuun hin danda'amu waan gootu commentii akka gootu akkanatti gara gartee laal gara maal jettaniin gaman ofirraa achi haxaa'e sirraa kotti himuun argitu mush waan siin jedhe dhaggeeffadhu waaqni tokkoomi irra deemaan jira waaqni tokkoomi tokkicha ni du'a ni du'a siin jedhe waaqni rabbiin hin du'u